manaan kee mana jiraa jedheetu nu gaafata. Jarri lamaan gaafa walitti dhufan abiddaaf cidii walitti ta'u. Abiddaaf cidiin gaafa walitti dhufan egaa maal isinitti himaree? Qofaatti isatti qofaatti raajuu maaltu fide? Isheetti qofaatti raajuu maaltu fide? Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa Waaqa Sillaasee. Maqaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoota maatii Ididiyaa kan taatan gola Ididiyaa keessa teessanii kan hordofaatti jirtan ijoolleen Waaqayyoodhaa bakkaaf lafa jirtan hundumaatti biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan akkam jirtu akkamiyyoo nageessanii dhaqaa Waaqayyo keenya fayyisaan keenya qorichi keenya ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Sababa fayyina keenyaa kan taate gugee garraamitti kan fakkeeffamtu saragallaa Abinaadaabiin masanqoo Daawitiin kan fakkeeffamtu haati Waaqayyo dubaroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenyaaf haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyoodhaa waan waliin ilaallutu jira. Kunis kan nuti wajjiniin ilaallu wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaa irratti raajota sobduu irraa of eeggadhaa kan jedhu ta'a. Raajota sobduu irraatii of eeggadhaa. Saboottan Waaqayyoo raajota gaafa jedhamu raajonni bakka lamatti ba'u. Isaan kunis raajota sobduudhaaf raajota dhugaa warra ta'anidha. Raajota kan ta'an hundumaarraayyuu akka of eeggannuudhaaf otoo hin taane raajota sobduu ta'an irraatii jedha. Qulqulluun abbaan keenya Maatiyoos gaafa barreessu. Raajota sobduu ta'an irraa of eeggadhaa. Kanaaf isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Raroo jechuun gogaa jechuudha. Gogaa hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha jedha Maatiyoos. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Warra maal godhan? Warra hoolaa fakkaatanii warra hoolaa fixan. Hoolaa fakkaatanii warra hoolaa nyaatan jecha. Bakkeen isaanii gogaan isaanii hoolaa fakkaata. Hoolaa waan fakkaatuuf hoolaan garraamii waan taateetiif gara hoolaa deemu. Hoolaa keessa taa'anii hoolaa fakkaataniitu hoolaadhuma warra nyaatan. Isin isaanirraati of eeggadhaa. Kanaaf saboottan Waaqayyoo waa'ee raajotaa gaafa dubbannu raajonni dhugaan ni jiru. Eenyu raajonni dhugaan? Raajonni dhugaan warroota darban warra akka Isaayyaas fa'aa, warra akka Ermiyaas fa'aa, warra akka Hoosee fa'aa, warra akka Zakkaariyaas fa'aa raajota dhugaa warri ta'an. Waa'ee dhaloota Kiristoosiin ifaan ifatti warra dubbatan. Kiristoos otoo hin dhalatiin duraan dursanii kan dubbatan ni jecha. Durbummaadhaan ni ulfoofti, durbummaadhaanis ilma ni deessi jedhee duraan durseetu Kiristoosin gadameessa dubroo Maariyaam keessatti otoo inni hin argamin. Utuu Kiristoos gara addunyaa kanaatti utuu inni dhufin bara 700 achitti jechaadha gara duubaatti kan dubbate kan akka Isaayyaas fa'aa. Raajota dhugaa warri ta'an. Raajonni dhugaan saba Waaqayyoo hojii isaaniitiin kan beekamanidha. Waa'ee jireenya sabii kan dubbatanidha. Waa'ee jireenya isaa darbu otoo hin taane waa'ee jireenya isa hin dabarre waa'ee jireenya bara baraa kan dubbatanidha. Raajonni dhugaa warri ta'an. Faallaa kanaa immoo raajonni sobdootaa waa'ee jireenya isa hin dabarre otoo hin taane waa'ee jireenya isa darbuu dubbatu. Waa'ee jireenya isa samii otoo hin taane waa'ee jireenya isa biyya lafaa kanaadha kan isaan dubbatan. Kanaaf raajota sobduu warra ta'an kanarraatii of eeggadhaa. Isaanirraa of eeggadhaa.
hojiin isaanii, yaadi isaanii kan biyya lafaati. Nuti immoo kaayyoon keenya ijoolleen Waaqayyoo abdiin keenya abdii biyya lafaa otoo hin taane abdii isa samiiti. Abdii isa darbu otoo hin taane abdii isa hin dabarredha. Jireenya isa darbu otoo hin taane jireenya isa hin dabarredha. Kaayyoon keenya, fedhiin keenya, abdiin keenya osoo Kiristoos maal gochii gara biyya lafaa dhufee. Erga akkas ta'e yoo Kiristoos fannifamuun isaa, dhiiga isaa dhangalaasuun, foon isaa kukkutuun, fannoo irratti fannifamuun, gara boolla awwaalchaatti deemuun isaa maaliif ree? Anaaf isin jireenya bara baraa akka argannuufidha. Anaaf isin addunyaa ishee dabartu kanarraa gara addunyaa hin dabarreetti akka nuti dabarruufidha. Isa waliin bara baraan akka nuti jiraannuufidha. Inni bara baraan waan jiraatudha. Nuti immoo ijoollee isaa taanee isa waliin bara baraan jiraachuufidha. Kanaaf saba Waaqayyoo jireenya isa bara baraa jiraachuudhaatiif har'a raajota sobduu hedduu isaanii biyya lafaa guutan gararraatii of eeggachuun keenya barbaachisaadha. Har'a waa'ee raajotaa dubbachuudhaaf wanti na kakaase keessaatti inni tokko kun suura irratti akka isin argaatti jirtan kana. Suura irratti kan isin argitan kun ilaalaa, raajiin tokko yoo namni jedha kan suuras kana kan argaa jirtanii namni egaa shamarraniifidha kan ba'e waan nama ajaa'ibu. Shamarran egaa yeroo baay'ee gadhiifama naa godhaa malee waan haaraa tokko argina, waan haaraa sana waan haaraa qabachuu, argachuu waan akkasitti waan ariifataniif laphee warra shamarranii waan beekaniif isaanitti taphachuu barbaadu. Warroonni shamarranii of eeggadhaa. Kiristaanota warri taatan jabaadhaa. Wanti addunyaa kana irratti argamu, wanti akka warqeetti calaqqisu nun booji'iin. Suura isaa irratti hojjeteetu akkuma ilaaltan kan suura irratti hojjetee suura isaa kana irra kaa'eetu jecha. Namni yoo paantii kana yoo uffatee shamarreen jechaadha. Shamarreen kana uffatteertu tokko dhala hin dhabdu, dhala ni argatti, dhukkubi itti dhufu jedheeti egaa namni kun suura isaa irra kaa'uudhaatiin maqaa isaatiinidha kan inni hojjechiise. Baay'ee nama ajaa'iba. Egaa ilaalaa saba Waaqayyoo. Raajonni keenya warri darbanii Waaqayyo kennaa fayyisuu gaafa isaanii kennu fayyennaan inuma fayyisu turan. Dhukkubsataa fayyisaa turani. Naafa adeemsisaa turani be. Kan akka Yohaannisiin fa'aa Phexrosiin fa'aa gaafadhaa. Yohaannisiidhaaf Phexros gadameessa haadha isaatii keessaatii jalqabee miilli isaa kan naafa kan ta'e adeemsisanii gara mana qulqullummaatti deemsisanii utaalee gammadee Waaqayyoon galateeffataa ture. Fayyisuu jechuun akkaataa kanaanidha saba Waaqayyoo. Raajonni Waaqayyoo akkasittiin namoota dhukkubsatan fayyisaa turan. Warroota dhibaman dhibee isaaniirraa fayyisaa turan. Kan akka Eelsaa fa'aa kan du'ee jiru jireenya itti horaa turan. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin jireenya akka inni qabaatu taasisaa turan. Fayyisaa turan. Du'a isa dhukkubsate miti. Isa du'eeyyuu fayyisaatiin turan. Ilaalaa saba Waaqayyoo. Fayyisuun akkasiinidha. Raajota dhugaaf sobaa akkasiin gargar baasuun ni danda'ama. Malee raajonni darban eenyufaati? Warri suura isaanii daara uffata irratti kalaqanii maqaa isaaniitiin oomishanii kan fayyisaa turan jiran. Uffatuma inumaayyuu immoo uffatuma isaan qaban sana tuqanii kan fayyaa turan. Fakkeenya Phexros gaaddidduu isaatiin dhukkubsataa fayyisaa ture. Gaaddidduu isaatiin namoonni gaaddidduu isaa jala darbanii dhibee isaaniirraatii fayyaa kan turan. Abbootii lubootii marata mataa isaanitti maramee jiru sana tuqanii namoonni dhibee isaaniirraa fayyaa turan. Kanaaf isaaniin fakkaachuu barbaadu. Isaaniin fakkaachuudhaaf gogaa hoolotaa uffatanii jecha abbootii warra darban warra waan gaarii hojjetan isaaniin fakkaatanii maqaa isaanii dhahataniitu waan yaraa akkasii hojjechuu barbaadu jecha. Kanaaf warri shamarranii uffata kana gaafa uffatanii jedhan
dhibeen isaaniin argatu, dhibee irraa fayyu, ala argatu jedhanii haala kanaatiin hojii akkasiifaa kan hojjetaatti jiran hedduu isaanii gaanii jiru. Kanaaf dhagaa qulqulluun abbaan keenyaa Maatiyoos isaan irraatii of eeggadhaa jechuudhaan kan inni dubbate jechaadha. Raajota sobdoota warra ta'an irraa maal godhaa? Of eeggadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 gubbaa irratti waa'ee raajota sobduu kanaa dubbatee jira. Raajota sobduu akkasuma gochaa turanii jira. Qulqulluun Luqaasis waa'ee raajota sobdootaa wanti hin dubbatamiin hin jiru saboottan Waaqayyoo. Ani baay'een ajaa'ibe raajonni sobduuni addunyaa irra jiraannu kana keessumaa yeroo ammaa kanatti namni maaliif of baruu dadhabe? Namni maaliif of ilaaluu dadhabe? Maaliif of baruu dadhabe? Qaroon ija isaatii maaliif arguu dadhabe? Ija isaatii utuu arguu namni agartuun laphee isaatii jaamaadha ta'e jennaan homaa arguu hin danda'u. Homaa hubachuu hin danda'u saboottan Waaqayyoo. Egaa raajichi Zakkaariyaas boqonnaa 13:2 irratti Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa sanatti ani maqaa waaqolii tolfamuu biyya sana keessaatti raawwadhee nan balleessa. Isaanis deebi'anii hin yaadataman. Ani raajotaa fi hafuura xuraa'aa biyya sana keessaa nan balleessaa jedheetu qulqullucha abbaa keenya raajicha Zakkaariyaas irra buleeti kan dubbatu Waaqayyo. Egaa Waaqayyo raajota sobduu ta'an biyya keenya keessaa nuuf balleessu. Warra biyyaaf biyya walitti buusan, maatiin maatii walitti buusan, abbaa manaa fi haadha manaa kan walitti buusan raajota akkasiitti kan guutanii jiran. Raajota akkaataa kanaatu guutee jira. Dhugaan isiniin jira. Raajonni sobduun akkasii addunyaa namoonni hedduun isaanii maatiin isaanii kan diigamu sababa raajota sobdoota kanaatiin. Sababa raajota sobdoota ta'an kanaan waan nama ajaa'ibudha. Akka carraa taa'eetu hiriyaa koo waliin hiriyoota akkasuma abbaa tokko wajjiniin abbootii luboota waliin ta'uutu waliin taa'atti jirruuti. Mucayyoo wayii ifuma baasteetti kan nutti dubbatte baay'ee rakkatteerti. Maal jennaani seenaa ishee kana gaafa odeessitu mucaan kuni akkas gara hoolotaa kanadha. Gara hoolotaa kanattidha wanti kuni. Namni kun kanaan duraatte wanti inni dubbatu raajii inni dubbatu raajima dhugaa dubbataati. Raajima dhugaa dubbata. Kanaafan gaaf tokko naaf kadhadhu jedheetanii isatti madhee yeroo kana mana dhufuudhaatiif walii qaxarreetti. Yeroo walii qaxarru kanatti abbaan manaan kee mana jiraa jedheetu na gaafataati. Egaa waanuma dubbatame dubbachuudhaaf malee waan akkasiillee waan haasa'amuuti. Abbaan manaan kee mana jiraa jedhee na gaafatee yeroo kana maaliif abbaa manaa koo na gaafate? Yoo abbaan manaa koo jiraate hoo maal ta'a? Jedheen gaaffiin keessa kootti na uumameetti. Yeroo kana bakka inni hin jirretti akka dhufu walii galanii yeroo kana utuu inni hin jiraatiin dhaqe. Utuu inni hin jiraatiin mana dhaqee waan nama ajaa'ibudha. Shakkii isaan gidduutti abbaan manaa kee kuni namoota dubara biyya alaatii yookiis biyya arabaatii haadha manaa qaba. Ati isaa wajjiniin ofumaa rakkataatti jirta. Waan baay'eetu dubbatame dubbachuu hin danda'ani. Dhugaadha. Waan dubbatamuu hin qabnedha. Waan baay'eetu dubbatame sana booddee egaa wanti ta'e jijjira. Wantoota akkasii akka jiruufan isinii kaase malee waan hedduudha egaa hojiin isaanii. Bakka abbaan manaa hin jirretti raajiin tokko deemee haadha manaatti qofaatti dubbachuun maaltu fide? Amma kanatti dhufe
Haadha manaatti qofaatti itti raaju, abbaa manaatti qofaatti itti raaju. Jarri lamaan gaafa walitti dhufan abiddaaf cidii walitti ta'u. Abiddaaf cidiin gaafa walitti dhufan egaa maal isinitti himaree? Abiddaaf cidii. Maatiidha. Abbaa manaa fi haati manaa lafee tokko foon tokkodha miti. Homtuu gargar isaan hin baasiin jedha kitaabni qulqulluun. Qofaatti isatti qofaatti raaju maaltu fide? Isheetti qofaatti raaju maaltu fide? Bakka inni mana hin jirretti yeroo inni hojii deemutti yeroo inni waajjira deemutti isheetti dhaqanii raaju. Maaliif gowwoomta obboleettiin keenya? Obboloonni keenya maal ta'anii gowwoomu? Gara qalbii isaaniitti deebi'aa jechuun barbaada sumarraatiin. Tarii akka carraa ta'e yoo ergaa kana dhaggeeffatu ta'e gara qalbii isaaniitti akka deebi'an hin barbaada. Ani egaa iddoo kanatti hordoftoonni didaa YouTube wanti isin hubachuu qabdanii amantii abaluu, amantii isa sanaa, amantii ishee sanaa jedhee waa'ee amantiitiin ceepha'uutiif otoo hin taane waan dhugaa tokko walitti himna jechuudhaaf. Wanti kun jira moo hin jiru isa jedhu amanuun barbaachisaadha duraan dursa. Amma amantii keenya ceepha'e, amantii keenya kana godhe otoo hin taane dhugaan kun maal fakkaata jira moo hin jiru? Abbaa manaatti qofaatti raajamaan jiru, haadha manaatti qofaatti raajamaan jiru. Ati yoo ishee hiiktee jireenya akkasii argattaa waan akkasii taata. Isheedhaan qofaatti ati yoo isa dhiiste malee jireenyi kee qabamee jira. Isa yoo gadhiiste malee eessa jira raajiin akkanaa haadha manaaf abbaa manaa gargar baasu. Eenyu isaan eenyurraa argani? Raajota warra kamidha? Raajonni abbaa manaaf haadha manaa gargar baasan. Raajota warra kami? Raajonni warri biyya alaa baatee makiinaa bittaa fooqii ijaartaa warri jedhanii raajota warra kamii? Raajota warri nuti beeknu waa'ee jireenya bara baraati. Gara samiitti asii ol baata jireenya bara baraa argattaadha. Haa ta'u immoo raajiin tokko biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu jireenya fooniitiin akka isaan eebbifamaniif isaan eebbisuun ni jira. Kan akka Eelsaa fa'aa dubartitti biyya Sooniyaan sana gaafa eebbisu akka isheen dhala argattuudhaaf Waaqayyoon kadhatee dhala kenneeraaf. Qabeenyaan illee isheen dureettidha yuuti malee. Qabeenyaadhaan isheen illee beekamtuudha iyyuu malee. Kan isheen hin qabne dhala hin qabdu ture. Kanaaf Waaqayyoon kadhatee dhala akka isheen argattu isheedhaaf taasise. Malee makiinaa bitii fooqii ijaarii iddoo akkasii deemii hin jenne isheenuu silayyuu fooqii qabdi iyyuu maleessa. Kanaaf saba Waaqayyoo raajotni warri darban, raajonni warri dhugaa ta'an, raajonni warri sagalee Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan guutamanii warroonni dubbatanii waa'ee jireenya bara baraati kan isaan dubbataa turan. Raajonni warri ammaa garuu isa kanaan faallaattidha kan isaan jiran. Faallaa kanaati. Isa kanaaf gargar baasnee raajota dhugaaf soba ta'an gargar baasnee beekuun barbaachisaadha. Inumaayyuu gaa raajonni amma kan dubbatamu waa'ee raajummaa miti. Waa'ee raajii miti. Yeroo nuti keessa jirru yeroo bara kakuu haaraa keessa jirra miti. Kanaaf saba Waaqayyoo ilaala. Amma raajichi Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 16 gubbaa irratti gaa raajonni abdii sobaatiin waan isin goyoomsaniif wanta isaan isinitti dubbatan hin dhagayinaa. Wanta isaan isinitti dubbatan maal hin godhinaa hin dhagayinaa daraa maaloo. Raajonni sobduu wanta isaan isinitti dubbatan hin dhagayinaa obboleewwan kiyya dhiiraas obboleewwan kiyya shamarranii. Raajonni sobduun wanta isaan keessa jirudha kan isaan baasanii isinitti dubbatan. Kanaafuu maal hin godhinaa Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 16 gubbaa irratti hin dhagayinaa jedha. Kanaafi isaani wanta yaada isaanitti mul'ate isinitti dubbatu maleessa wanta ani Waaqayyo jedhu isinitti hin dubbatanii jedha. Wanta Waaqayyo dubbadhu isinitti hin dubbatanii. Wanta yaada isaanii keessa jiru isinitti dubbatu malee. Kanaaf isin maal hin godhinaa hin dhagayinaa jedheetu dubbata. Kun kan dubbataatti jiru ergaa kiyya miti. Yaada koo miti. Ofii kiyyaan kanan kalaqe miti. Kitaaba Afrikaatii qabda ta'ee jennaan caaffata qulqulluu amma teekinooloojiin babal'atee jira. Bilbila kee irraati raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 16 baasiitii dubbisi. Argachuu ni dandeessa. Amma sirran isinii deebi'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti ammas ergaa waa'ee raajotaatiif raajota sobdootaaf dubbatame jira.
Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti maal jedhee jira? Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoodhaaf waamaman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee in agarsiisu. Irra isinii deebi'a. Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa, raajonni maali? Raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoodhaaf waaman iyyuu akka wallaalchisaniitiin milikkita gurguddaaf dinqii gurguddaa ni hojjetu. Amma namoota baay'ee kan dogoggorsiisaatti jiru waa'ee dinqiiti. Namoonni hedduun isaanii akkuma warra Fariisotaadhaa dinqii wanta ajaa'iba ta'e ilaaluudhaaf kan deeman. Raajiin abaluu waan akkasii hojjete, raajiin abaluu dhukkubsataa akkasii fayyise, raajiin abaluudhaa du'aa kaasee sama guutee jira gaa. Du'aa kan kaasuu warra akka Eelsaa fa'aa agarra nuti Waaqayyoon kadhatanii du'ee isa jiru jireenya kan itti horan malee nama fayyaa fuudhanii saaxinii keessa kaa'anii du'aatu boolla keessaatii ka'e yookiin du'aatu saaxinii keessaatii ka'e jedhanii kan dubbatan otoo hin taane du'eesuma jirutu jireenyatti horaa turani. Argaatti jira waa'ee raajota sobdootaa obboloota kumaan olaanaa hubadhaa. Yoo kanaan dura agartaniitu ta'anillee amma suura isaa ragaadhaaf of hirkaatiin qabu tarii arguu dandeessu. Namoonni agartan tarii komentii jalatti barreessuu dandeessu obboloota keessanii fi raajonni sobdoonni jechaadha wanti isaan hojjetanii. Tarii horoonni ragaa isaa Afrikaa qabaattan immoo giruuppii waatsaappii jalatti jechaadha. Waatsaappii ididiyaa yuutuubiin waatsaappii mataa isaatii banatee jira jechaadha. Kanaaf sana jalatti ragaa isaallee ijoolleedhaaf achi jalatti akka ergitan isiniin jedha. Kanneen hin seenne immoo yoo jiraattan liinkiin waatsaappii ididiyaa yuutuubiidha. Description boxii kana jala jira jechaadha. Description boxii jalaatti argachuu dandeessu. Achi jala kaa'aafii isiniin jira. Kanaaf mucaa shamarree wayitii saaxinii keessa kaa'amtee jirti. Dhufee itti kadhateetu itti kufee gangalateetu saaxinii sana keessaati kaati. Waan isin ajaa'ibu gaafa kaatu surreeffattee jirti. Kafanuun hin jiru nama. Kafanuun hin hafe immoo akkami? Moo raajii bira deemti jedhanii qophaa'anii madhiisan. Surree akka uffattee jirtutti saaxinii keessatti kafananii kaa'anii jiru bira. Namni gaafa du'u akka seeraatti duudhaaf aadaa keenyattiyyuu akkuma duudhaaf aadaa keenyattiyyuu eessumattiyyuu namni isa manatti du'u dhiisaati. Namni nuti bakkeetti illee Waaqayyoon fidiiniiti balaa garaa garaatiin kan du'u hin kafanama miti. Abujadiidhaan kafanameeti bara. Isheen kuni surreeffattee jirti. Surree duwwaatu sinni ba'a. Surree ishee sana keessa immoo maaltu jira beektu? Bilbilatu jira, mobaayilii jira. Mobaayilii jira. Mobaayilii ishee akka qabattee jirtutti surree ishee akka kaawwattee jirtu caammaa ishee yookiis kophee ishee akka kaa'attee jirtu saaxinii keessa gashaniitti ukkaamsaniiti. Fiilmii akkasii hojjetu. Warra gowwoomaniif fiilmii akkasii hojjetaatti jiru. Obboleessa obboleettii kun waan kanarraati of eeggadhu siin jechuun barbaada. Waan kanarraati akka of eeggattu ergaa kiyyan siif dabarsa. Ragaa kan biraan isinii dabala. Hin dadhabinaa isin maleessa. Wangeela Luqaas boqonnaa 6:26 immoo dhaqee isin geessa. Wayyoo isiniif namni hundinuu yoo isin jaallate abaabiliin isaaniis raajota sobduu akkasuma gochaa turanii jedha. Raajota sobduu warra ta'an. Raajonni sobduun durduriyyuu turaniiru. Durduriyyuu jiru raajonni sobduu hin beekaman malee. Har'a garuu ifa obbaasaatti jiru. Keessa beetu ani Kiristoos kan jedhu jira. Ani Saalfiidha kun ani Mikaa'eliidha kan jedhu jira. Ani ergamaa Mikaa'eliidha bakka kan jedhu jira. Waaqa biraan ergamee dhufee kan jedhu jira. Ganuma saalfiidhumti wanti jedhamu karaa isaatii kan hin baane tokkotu jira. Namoota akkasii baatu jira. Mee isaanii maaliif ta'an hin jennu? Maaliif ta'an hin jennu? Baga ta'an raajota sobduu. Raajonni sobduun ni ka'u jedhamee wangeela kitaaba qulqulluu irratti yookiin caaffata qulqullaa'aa irratti waan barraa'ee jiruudhaatiif dirqamadha ka'uun isaanii. Anaaf ati garuu warra raajiin kun irratti raawwatamu akka hin taaneedhaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Raajonni sobduun ka'an kun immoo anaaf isiin
Akka isaan hin dogoggorsineetiif anaafati jabaachuutu nurraati eegama. Atis bakka jirtutti jabaadhu. Sagalee Waaqayyootiin utubami. Dhaabbadhu siin jechuun barbaada. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti ammas ergaa tokkotu jira. Michoota koo jedha qulqulluun abbaan keenya Yohaannis jaalallee gooftaa isa jedhame michuu Kiristoos isa ta'e. Kiristoosiidhaaf hangafannoo jalaatti isa amanameefii jiru Yohaannis. Yohaannis kun ergaa isaa kana maal jedha? Isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti michoota koo jaalleewwan koo michoota koo jedha Yohaannis. Warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Maal hin godhiidha? Hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduu baay'een gara biyya lafaatti ba'anii jiru. Raajonni sobduun eessatti ba'anii jiru? Gara biyya lafaatti ba'anii jiru. Kanaaf iyyuu raajota sobdoota kana hafuura isaanii qoraatii ilaalaa. Hafuura isaanii qoraatii ilaalaa. Saboottan Waaqayyoo egaa waa'ee raajota sobdootaa ilaaluu hubachuutu nu barbaachisa. Waa'ee raajota sobdootaa wanta baay'eetu jira. Kanaaf immoo isa kaan immoo guyyaa biraa walitti deebinaa. Har'aaf garuu asuma irratti nu haa ga'u. Raajota sobdootaatiin maal hin ta'inaa hin goyoominaa isiniin jechuun barbaada. Raajonni sobdoonni namoota baay'eedha kan isaan dogoggorsanii. Kanaaf egaa qulqulluun abbaan keenya Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaa irratti raajota sobduu irraatii of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaatiif raroo hoolaa yookiin gogaa hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii hamaadha isaan jedheetiin jira. Kanaaf isaan irraatii of eeggachuun barbaachisaadha. Akkuma Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 16 gubbaa irratti isaan wanta yaada isaanitti mul'ate isinitti dubbatu maleessa wanta ani Waaqayyo isinitti dubbadhu hin dubbatanii akka jedhee egaa saba Waaqayyo wanta Waaqayyo nutti dubbatu qofaa dhaggeeffachuutu nurra jiraata jechaadha. Kanaaf raajota sobdoota irraatii of eeggadhaa. Wantoota garaagaraa amma zayitii nyaataa nurratti mi'eessaniitiin jiru. Zayitii nyaataa kana fuudhaniitu kanaan dura zayitiin qibaa qiddus jedhama. Akka mana amantaa keenyaatti qibaa qiddus durri jira mana amantaa keenya keessa jechaadha qibaa qiddusiin. Qibaa qiddus kan jedhu kan ammoo akka afaaniif loqoda afaan keenyaatti gaafa finnu dibata qulqullaa'aa jecha. Dibata qulqulluu jecha. Amma isaan dibata qulqulluu jedhaniitu kunoo gabaa keessatti fuudhanii kan isaan ittiin gurguran. Waan xiqqoo ishee tokko birrii 2,000 3,000 naannoo sanaan fakkeessanii jecha birrii 10,000 20,000 50,000 kan bitatu jira. Gadameessa keessi hiika jedhanii waan hedduudhaatiin fakkeessanii kan isaan gurguranii. Isa kanaatiif egaa amma wanta nagada ta'an jechaadha. Fakkeenya waan akka zayitii gurguruu. Amma immoo kunoo kofoo kan dubartootaa yookiis immoo paantii kan jennu kofoo dubartootaa akkuma argaa jirtan kan egaa suura isaa irratti hojjechiisuudhaatiin maqaa isaatiinidha kan inni baaseetiin jiru. Haa ta'u hojiidha wanta akkasii dirree hojii irratti bobba'uun gaariidha. Waan tokko hojjechiisuun gaariidha. Egaa shamarranii fi akkas yaaduunsaa maaliif laata kan jedhu gasaanii qofaa maaliif hojjete moo tarii kan warra dhiiraas ganaa gara fuulduraatti hojjeta isa jedhu gaaffiidha. Haa ta'uutii garuu gabaa namoota baay'ee cufaatti jira. Warra shamarranii suura isaa fuudhee irra kaa'ee sanuma irratti immoo dhibee keessanirraa fayyituu ittiin jedheera. Dhibee keessanirraatiin fayyituu warri dhala hin qabaanne warri maseena ta'an kana yoo kaawwatan yoona gowwaa akkamii gowwaa meeqatu jira laata yoona kana birrii meeqaan 100,000 meeqaan kan bitanii kaawwatan dhala argachuu fedhanii. Waaqni sinaa yaadatu jedha egaa warroonni akkasii yoo jiraattu taatanii Waaqayyo si fayyisee naannuma si fayyisa malee obboleettii koo paantii bitattee yookiis kofoo kana bitattee miti dhala argachuu kan itti dandeessu. Dhala kan kennu paantii kanadhaa biraa kofoo kanadhaa uffata kanadhaa dhala kennuu kan danda'u. Dhala kan kennu Waaqayyoodha. Waaqayyo irraa hin taane taanaan homaa eessaayyuu sii dhufuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu dhala yoo hin qabdu taate Waaqayyoon kadhadhu Waaqayyo sii kennaani. Namoonni baay'een dhala dhabanii waggaa meeqa kan ta'an isa kan kanaan duraa miti isa kan akka Haannaa haadha Maariyaamii faadhiisaa. Isa waa'ee Zakkaariyaasii fi Elsaabeetii faadhiisaa. Abrahaamiif Saaraas faadhiisaa.
Amma yeroo nuti irra jirru kana keessatti namoonni meeqa mana amantaatti dhugaa kan ba'an dhala dhabee waggaa meeqa jiraataatiin ture dhala dhabee tan waaqayyoon kadhadheen waaqayyoodhaaf wareega galeetan waaqayyoo dhala naa kenna jedhanii waggaa hedduu booddee jechaadha. Utuu waa'ee dhalaatiif utuu bu'anii utuu gara waaqayyootti kadhatanidha. Waaqayyo dhala isaaniif kenne kan waaqayyoodhaan galateeffatan namoota baay'ee argaa oolla saba waaqayyoo. Namoota hedduu isaaniitu jiru jechaadha. Kanaaf nutis waaqayyoon kadhannee waaqayyo nuuf kennee waaqayyoon akka galateeffannu eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u. Kanaaf hordoftoota Ididaa YouTube kan taatan biyya keessas ta'e biyya alaatessanii kan nu hordofaatti jirtan hundumti keessaniyyuu barnoota keenya guyyaa har'aatiif qabnu asuma irratti xumurreetiin jirra. Barnoota kan biraatiin deebineeti kan nuti wal agarru jechaadha. Haga sanatti garuu fayyaa ta'a, nagaa ta'a. Egaa Ididaa YouTube'dhaatiif keessummaa kan taatani subscribe gochuudhaatiin gola Ididaa YouTube'tti akka dabalamtan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Kanneen gola Ididaa YouTube'n keessa jirtan immoo hiriyoota keessaniif share taasistanii gara gola Ididaa YouTube'tti hiriyoottan keessan akka affeertan kabajaanan isin gaafadha jechaadha. Egaa hordoftoota keenya hordoftoota gola Ididaa YouTube keessa taa'uudhaatiin sagalee waaqayyoodhaa akkasuma faaruudhaaf barnootaa kan daawwataatiin jirtan jechaadha. Egaa social miidiyaa keenya kan akka feesbuukii, telegiraamii akkasuma waatsaappii kanneen kana fakkaatan jechaadha. Karaa kanaatiin nu hordofuus ni dandeessu jechaadha. Karaa feesbuukii, karaa telegiraamaa akkasuma karaa waatsaappiitiin giruuppiin banameetiin jira. Ijoolleen biyya hambaa jirtan jechaadha. Biyyoota alaa kanneen jirtanii biyya garaagaraa keessatti kan argamtan ijoollee baay'eedhaatiif kan mijatu karaa yuutuubii irra caalaatti hedduun isaanii kanneen asirraatiin darbu kan dafee bira hin geenye ni jiru jechaadha. Kanaaf giruuppiin waatsaappiidhaas banameetiin jira. Liinkiin isaa kanneen kun kan inni argamu description box jalatti jechaadha kan inni argamee jiru. Viidiyoo daawwattan kana barreeffama jala jiru sana as tokko yoo tuqxan barreeffama gadi dheeraa isinii baasa. Barreeffama sana dubbistaniitu barreeffama sana erga dubbistanii booddee liinkiin achi jala jira achiin seenuu dandeessu. Inni kan biraan yuutuubiin keenya inni lammaffaan Daanaattuub kan jedhu barnoota barumsa faaruulee garaagaraa kan dabarsaatti jiru jechaadha. Daanaattuubiin yuutuubii kan kiyya isa lammaffaati jechaadha. Hordoftoota hedduudha kan inni qabullee haga ammaatiif 1,000 hin guutin jira. Hordoftoota 700 oliidha kan inni qabu jechaadha ammaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e isinuma wajjiniin ni guddata jedheetan abdii guddaa kana hin qabu. Kanaaf kanneen Daanaattuubiidhaaf maatiin taane description box jala akkuma seentaniitiin jalqaba irratti jira. Innis kun yuutuubii keenya lammaffaadha jedheetiin jira. Jala isaa liinkiitu jira jechaadha. Liinkii sana tuqxanii gara Daanaattuubiitti deemtanii barnootaaf faaruu garaagaraa achirraatii argachuu dandeessu. Akkasuma gadi siqeetu barreeffama hedduu jira. Kun liinkii telegiraamii keenyaati. Kun liinkii feesbuukii keenyaati jechuudhaan jalatti barraa'ee jira. Description box jalatti wanti isin hin arganne hin jiru. Miidiyaa soshaalii kanneen ittiin fayyadamu jechaadha. Achi jala seentanii feesbuukiidhaan, telegiraamiidhaatiin, waatsaappiidhaatiin waan hundaatiin egaa achirraatiin waan ittiin fayyadamu achirraa argachuu ni dandeessu. Yaada dhuunfaa keessaniillee kanneen qabaattan achirraatiin na arguu dandeessu jechaadha. Yaada dhuunfaa yoo qabaattan achirraatiin argachuu ni dandeessu. Yaadota dhuunfaadhaan gaafachuu barbaadda. Wanta gaaffii isinitti ta'e gaafachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa guyyaa biraa barnoota biraatiin deebinee walitti deebina. Aga sanatti isin garuu fayyaa ta'a, nagaa ta'a. Arjummaan waaqayyo keenya, araarsummaan keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamoota waaqayyoo eebbaa fayyaan raajota isaatii soogni wareegamtoota duuka bu'ootaa hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Nagaa waaqayyootiin tura. Guyyaa biraa deebinee walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee wedduu hafuuraa waaqa